السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني وردفتوني ورمتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتا الرمال قبتي رفتي وجتن الروانين قبتي رفي فيديو channel روزا irratti ulaaltanii jiraatan roozaan hin argamne jechuutti jira abbaan isii jechuudha bakka isiin jirtutti rabbi isii bira haa jiraatu. Dhugaa dubbachuuf roozaan miskiina homa jabaatetu roozaan nama garaa laafuu nama abbaa fiitii fi nama haadha fiitiif jechuudha jarraa biyya Ameerikaa warabbirri meeqa ganna ittee haftee namuu quba qabdanii roozaan homa jabaatetu bachiise amma immoo akka abbaan isii jirutti wanni turee fi haadha abbaa manaa roozattuu amrii ta'ee jarrabbi rahmata haa godhuufi haati tantee tan akkasitti si jaallattu suni haati abbaa manaa keetii amrii taate roozaa yoo sagaleetii dhagaa jiraatte ani illee osoo ati hin argamnetti jiraachuun barbaadu jaanii mee afaanuma isarraa waliin dhageeffanna. Hordoftoota kiyyaa rabbiin roozaa bakka jirtu isii haa argamsiisuu isiniin ja'a. Mee abbaa roozaa dhageeffannee achi booda immoo sagalee roozaa takkas dhageeffanna jechuudha. Roozaan akka rakkoo hamtuu keessa turte viidiyoo isii namni chaanala isii jala seenee waa hedduu arga jechuudha. Yookaan immoo agartee hin jiraanne taates anis hin jiraanne akkasumatti itti fufaa namni taa'ullee jiru taa'ee nyaachuu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam ooltan akkam jirtan maamiltoonni yookiin warri agartee roozaa jaalatan hundi keessanii jechuudha. Jaalattanis kan jibbitanis namni sii jibbullee hin jiran akka fakkaatu haa ta'u namni kun agartee waa hin dhabu dhibba keessa tokkollee taatu waa hin dhabu haa ta'u sunis laga walumaanuu jiraatanii isiniin jedha. Zamana kana beekanii rabbiin kun kan uume kun waa qaba jechuu waa hedduu keessa qaba. Rabbiin akkuma halkanii guyyaa qabu jechuudha. Du'aaf jirullee qaba, gaddaaf gammachuullee qaba jechuudha. Adda guyyaatiin adda dhiitee bareechuun namni gaddas qaba, gammachuus qaba. Haa ta'u malee biqiltuu agartee osuma eeguma isiin badda kana biqiltuu agartee rakkinni wayii nutti argame sunis maalinni yoo fayyadamtan taate. Akkuma dura isiniin jedha san ka gaddaaf gammachuullee nima jirti jechuudha. San keessa namni tokko eega dhalatee isiniin jedhe inni du'a jechuudha. Kuuniin dhalataa, kuuniin du'a, kuuniin argataa, kuuniin dhabama. Hin dhabaa yookiin akkasuma haadha isii yookiin soddaatii isii jechuudha. Haadha jaarsa isiitu amrii ta'ee zamana kana keessa jechuudha. Taatee sunis nurra buute wanni kana aalaaf aalii isaanii ka irraa amrii ta'an hundaa rabbi haa sabbarsiisuu isaan rabbi warra jaannata haa godhuu rabbi caffee jaannata keessa haa kaa'u jechuudha. Sunis sheenaa guddoo nuti taate jechuudha. Yoo agartee osoo nu dhageeffattu cal'istu taate yookiin fayyaayyuu qabaatte aarimatee laaltee agartee sadittu taate kun waan kanarra turre atis dhiifama siin jedha rooza. Kanaafuu akkanumatti duutti wal jala nama dabarsiti yoo aariin kamanaa si baafu taate aarii kee ilaalinni nutti furmaata godha fooyyee nu godhe jechuudha. Waa hundaafu as mul'adhuun sin dararinii nama hundas agartee hiriyoota ta'eef sin dararin. Fanna kanuma asumaanuu agartee yookiin sodaatti boottee turan dhugumaa hiikaatti goota jechuudha. Namni fayyaalummaa ta'e kanaaf agartee si jaalata. Kanaafuu agartee amma dhiiga godhadhe jechuudha. Dhugaasin hima ani namallee hin gahu waan namni akkanatti na barbaaduuf illee irraa hin beeku hamtuullee namatti hin yaadu. Argadhullee alhamdulillah hin jedha, dhabullee alhamdulillah hin jedha. Jireenya nama tokkottis hin bakka abbaan barbaadee dhafooqii tokko yoo ijaare wayii jedhee bakka ni jiraami. Hinaaffaa miqqeenyummaa nama sanii yoo nama saniif gammade malee jireenya namaatti isiniin jedhee beekanii hordofaa fi kabajamtoonni qorsa wayii manaa qaba. Qorsa san fayyadamee hirribaa ka'ee fayyadameetiin akkasitti alhamdulillah xiqqishuuf natti lashadhe jechuudha. Ani ilma namaatti hin amanu, ilma namaa nyaatee akka kiyyaa. Wanam maxxansanii soofa jalatti Sodaan shakkaa ofiidhaan jedhellee. Nuuratii taate hin ajaa'ibu. Waan akkana namatti dalaguu deeman kan takka qofa. Dimaallee akkana hin jirtu. Kan jedhanii takka inni gubanii jaalirraa hin beekne. Akkasuma Hawwa rabbiin isaanitti haa deebisuuf. قطعة من متعة جالكسي. Abshiruu hirriba hin dhabinaa wanti hundinuu yeroo eeggattiin jedhaanii gizee eeggatti warri yookaan akkan ani
deemullee barbaadanii akkin akka bal'attuuf jechin addunyaa kun maal jedhee ishee amiin dirboo jechuudha. Gaafa rabbiin deeme siin jedhe. Hordoftoota kiyyaa walitti dachaanee jirra. Honoo dhaggeeffattanii jirtanii sagalee abbaa roozalleeti. Ani hunda waraabnee xiqqoomanine waraabee yaani numa haa dhaggeeffatanii fi malee achillee irratti numa dhaggeeffatanii chaanala roozaa irra dhaqxanii dhaggeeffachuu dandeessanii. Roozanii guyyaa rabbiin deeme siin jedhee numa deemtaa warri na dadhabdanii warri immoo na dhabamsiisuuf barbaaddanii inshaallah isiniif bal'atti isinirraa deemuu kiyya nafu gaafa rabbiin deeme jedhee jechuutti turtee jechuudha. Subhaanallah garuu namni akkanatti ciisa walii dhabuun dhugaa dubbachuu fi warri tiktookii fayyadamtan yookaan agartanii sheekni tokko tiktookii kanarratti gasti irratti nama keessaa jinni budaa siirii waan adda addaa nama keessaa baasaa ture. Wallahi egaa namni keenya jaahila jechuun nama sodaa rabbiin qabne nama siirii namatti godhuun haraama fi halaala addaan hin beekne irra hedduun warri akkasitti siirii keessaa baasan sun kanneen hangin allaale ijoollee magara Arsii Shaashamannee fi Baalee kana. Kanaafiyyuu warroonni siirii namatti gootan warri maatiin keessan siirii godhu warroonni biyya alaa kana keessa jirtan dhugaa dubbachuuf haraama ta'u itti himaa isiniin jaa. Warroonni sagalee kiyya kana dhageessanii waan hedduu takka garaa nama nyaatu namni keenya rabbiin hin sodaatu waan fedhe dalaga. Namni tokko yoo isaan irra xiqqoo takka mul'ata argate namni tokko isaan irra xiqqoo takka xiqquma takka isaan irra dabre yoo uffatuma bareedaa tokko uffata yoo argitee jireenyuma xiqqoo raahaa tokko manuma citarraa gara mana qorqoorroo tokko yoo jijjiiratan yoo horiin isaanii 3-4 ta'ee namni naannoo keenya namni biyya keenyaa kuni dhiifama namni biyya keenyaa kuni gara waa walitti godhee wal qaqqabuu wal dhabamsiisuu kana deema. Dhugaa dubbachuu fi ammaan wallahi roozaa yoo dhuguma wanni kun piraankii ta'uu baate garuu ani namni guddaan kun piraankii godha hin jiru. Simboo tuubta akka hin beektanii si adaamaa suni akkamitti miidiyaa gurguddatti hin beeksifne wanni kun piraankiidha jette. Yoo akkasiin piraankii jettu ta'e alhamdulillah piraankii namni hundinuu hojiif hojjeta maaf mushkila garuu miidiyaa gurguddatti illee maaliif hin beeksifne waan jiru sun ani sanuma keessa jira. Dhugaa dubbachuuf saayibban roozaa akka Saidoo namoonni hedduu warra yuutuubiin isaanii gurguddaa kana jira. Kanattuu maaliif hin beeksifne kanaa bilbilanii waliin mari'atanii akkaataa namni kun itti barbaadamu gara qaama seeratiin barbaadamuu qabdi malee dhugaa dubbachuuf yoo dhuguma roozaan kabaddee jiraattu taate dhugaadha nama shakkisiisaa namni miidiyaa kun mungkin piraankii fa'aa ta'uu mala jennee jaamee shakkamuu mala. Yoo san hin taane immoo dhugaa dubbachuu fi roozaan fayyaa qabaattee dira kana guutuu garaa hin jabaattee hin jiwani. Roozaa dhugaa dubbachuuf akkuma jame waa itti godhamee wannummaan gaafa san mana keessa kaayame sun rakkoo irraan ga'ee kaatee deemte malee dhugaa dubbachuu fi waa hedduu yoo ilaalle bultii ijaaruun kun nama jibbisiisa jechuudha. Haqa rabbii yoo dubbanne wallahi amma kuulaniin duraan roozaan kuulanii waliin akkasitti bashannantee akka barbaaddetti jireenya isii raahaan jiraattu suni bultii ijaaradhee haadha manaa ta'ee ilmoo godhadhee ilmooti arguu qaba jettee bultii ijaarte malee dhugaa dubbachuu namni chaanaala dalagatu jireenya akka barbaaddetti jiraatuu danda'a. Garuu ilkee waraabessaa lafa irratti sodaatanii akkuma jedhanii yoo haala akka amma roozan akkuma heerumteen boo'ichaa fi boodarra mataan dhabamuun kun akkana ta'u taate dhugaa dubbachuu fi wallahi warri akka haadha faatee kuulanii kun jechuudha warri akkatti taa'ee ofirraa jireenya ofii raahan jiraatu kun hedduu takka qalbii qabanii hedduu takka sammuu qabanii dhugaa dubbachuu namni yaadatti namaan galu namni hundinuyyuu namatti taphatuu barbaada. Kanaafuu roozaa bakka isiin jirtutti rabbii isii bira haa jiraatu rabbiin maatii isiitti walitti haa deebisu soddaatii isii tanaamree taatee rabbiin warra jaayinataa haa godhu rabbii isiif haa araaramu. Akkuma san gaa roozaa wallaahi rabbiin nagaa maatii isiitti walitti haa deebisuu jenna. Kanuma wanni biraa wanni jennu maaltu jirare.